Ashama akkam jirtu nagaa keessanii. Egaa dhimma namaa lafarraa harkisuun akka nama adabsiisu ni beektu. Akkuma beekamu yeroo ammaa mootummaan keenya kenna tajaajilaatiin wal qabatee uummanni keenya yeroo gabaabaa ariitii fi qulqullinaan akka tajaajilamuuf wantoota adda addaa hojjetaati kan inni jiru. Hojjetaan mootummaatis halkan guyyaa dugda isaanii hidhatanii hawaasa irraa dhalatan hawaasa isaan barsiise kan tajaajilan akkuma jiru, karaa cina galaatiin immoo waan hin taane tajaajilama irraa argachuudhaaf ani hawaasa deddeebisan maamila deddeebisanis ni jiru. Kanaaf seerri akka biyya keenya dhimma kanarratti maal jedha kan jedhu yoo kaasnee ilaallu, abbaa dhimmaa tokko hojjetaan mootummaa sababa malee kan deddeebisu yoo ta'e qaama deddeebi'aa jiru, qaama gaafachaa jiru kan biraa fayyaduudhaaf qaama gaafachaa jiru kana miidhuudhaaf dhimma isaa lafarra harkisee boru koottu iftaan koottu jedhee sababa quubsaa malee kan deddeebisu lafarra kan butu yoo ta'e seerri akka biyya keenya keewwanni 416 hidhaa cimaa yookiin immoo hidhaa salphaa waggaa 5 hin caallee fi maallaqaanis adabamuu akka danda'u kaa'ee jira. Kanaaf tajaajilamaanis yeroo gara waajjira tokkotti deemu waan isarraa barbaadamu hunduma guuttatee deemuu akka qabuu fi qaamni achi taa'ee tajaajilu sunis immoo tajaajilama achi dhufe sana yeroo barbaadamu keessatti ariitiidhaan deebii kennuu keessummeessuu akka qabudha. Kana ta'uu baatee lafarra kan buutu kan deddeebisu yoo ta'e seera yakkaa keewwata 416 adabbiin kun kan jiru ta'uusaa sirriitti beekamuu qaba jechuudha fi galatooma ulfaadha.